Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Fuudhaa heeruma kutaa takkaffaa gaafii takkaffaan akkana jetti. Nikaha dhoossaan hidhachuun akkami? Nikaha dhoossaa ka duraan dogoggora duraan dalaganii abbaan beeynaan nikaha sii hin hidhu jedheenii lakkii nuti wal hin agarree jennee dhoossinee nikahaan sun akkami jettee gaafatte. Deebisaan gaafii tanaa yoo baaxilaan wajji jiraatan nikahaan sun baaxila ammallee. Dhoossaan wajji jiraatanii akka dhoossaan wajji jiraatan abbaa ofii dhoossanii nikaa nuu haa hidhuudhaaf itti himan. Kanaafuu shariyaan dogoggora akkasii san hin fudhattu. Namni dhoossaan karaa haraamaatiin waliin jiraate Rabbiin sodaatanii adda bahuu qaban dura. Eegasii boohanii tawbaaf sadaqaaf soomanaan Rabbii ofitti deebi'u. Intallillee qulqullina yeroo 2-3 dhiigni itti dhufuu eega adda yaa'anii ka wal quba hin qabne ka walii hin dawwalle taphaaf maalayaanii waliin kan hin haasofne lamaanuu shuglii boo'ichaatii fi sadaqaatiif soomanaatiin salaataatiin eega araara Rabbii isaanii irra barbaadan booda karaa halaalaatiin waliyyii irraa nikaha wal godhachuun ni taha. Kanaan achitti of sobuun aakiratti jazaan isii ibiddumatti nama darba. Kanaafuu sobuun hin barbaachisu. Abbaan hukumii tanaa Sheek Alii Jimmaati. Gaafii lammaffaan akkana jetti. Nikaha malee daa'imummaan dubra heerumte toobaan ishii maali? Nama tokkootu nikahaan malee na fuudhe. Anaa xiqqoodhaa haati tiyya duutee warra keenyaatu anaa xiqqoodhaa na kenne. Eega guddadhe booda namtichaan wal jaalannee ati amma haadha hin qabduu tasi gurgurtuu akkanumatti fudhadhee manatti siin gala jedhee eega anillee jaaladhe fuudhee manatti naan galatee jette. Na fuudhe jechuu isiiti. Toobaan keenya maali jettee gaafatte. Deebisaa gaafii tanaa si hin fuune zinaa sitti godhe. Zinaan wajji galtan. Zinaan wajji jiraattan. Yoo ka sirraa hore taate karaa zinaatiin waliin hortan. Maqaa bareedaa shariyaa san hin kenninaafi. Na fuudhe hin jedhin zinaa natti godhe jedhi. Maaliif jennaan maqaa shariyaadhaa kenninaaf. Shariyaan Islaamaa fuudha jedhan. Akkasumas shariyaan Islaamaa heeruma jedhaniin. Maqaa bareedaa Islaamni kenneef kana jechuudha. Ammoo ka zinaa zinaadha fuudhaa miti. Kanaafuu Rabbiin Qur'aana keessatti maal jedha? Zinatti hin dhiyaatinaa. Maaliif jennaan inni haalaan waan hammaataadha ta'e. Kanaafuu maqaa fokkotaaf maqaa bareedaa
hin kenninaaf. Tawbaan keessan baatii takka addaan fagaattanii bakka bakka jiraattanii baatii takkaan booda akka haarawatti warra keessan irraa si kadhatee haarawatti warri keessan nikaa sii godhee si fuudhuu qaba. Sana booda araarama kadhadhaa Rabbii keessan. Tawbaan sharxii 3 qabdi. Takka waan duraan dalagaa turtan san irraa buqqa'uu. Lammaffaa sheenawuu dalagaa teessan tan zinaa sanirraa. Sadaffaa murteeffatuu akka itti hin deebine. Rabbiin isiniif araarama inshaa Allah. Ammarraa yoo dhaamsi kiyya kun isin qaqqabe namticha san wajji jiraachuu hin qabdanii addaan bahaa. Kasan irra daranii gaafa dhiirsi kiyya fudhatee manatti naan gale warri isaa hoolaa qalanii kallacha na diban jetti. Sun shirkiidha. Tawbaa barbaachisa gama Rabbii deebi'aa. Ilmoon yoo dhalattellee ilmoon sun ilmoo zinaati yoo nikayni hin jiraatin. Wanni isinirraa argamte hundi baaxila jechuudha. Abbaan hukumii tanaa Sheek Abdurrahmaan Shariifi. Gaafii sadaffaan akkana jetti. Aruustootatti aannan tufuun yookaa itti facaasuun akkami? Akka aadaa teenyatti aruustichaa fi aruustittii hoggaa mana isii irraa baasanii osoo mana gurbaa hin seenne hulaa irra dhaabbatanii aannan itti tufan. Harkaanis itti facaasan. Wanni akkanaa kun maal jedhamti? jedhee gaafate. Deebisaa gaafii tanaa. Aadaan islaamummaa keessa hin jirre aadaa badduudha. Aruuza fuudhanii galchuun ibaadaadha. Waan Rabbi jaalatutti shukrii godhan malee bakka Rabbiin itti shakkaranitti waan maasiyaa ta'e cufa irraa fagaachuudha. Walumaa galattuu girgiraa ularra kaayanii ibidda fuula isaanii duratti cabsuu tahuu, dhadhaa itti dibuu tahuu, aannan obaasuu tahuu, halangaan hulaa irratti dhahuu san tahuu, cuftinuu waan islaamummaa keessa hin jirre. Namaaf toltuu yaadaa dhabamsiisaa waan kana. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaawul Islaamii.